አንድ ቀን ነው የተከተለው። የዛን ቀን እኔ ነበርኩኝ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛም ጠዋት አንዱ አለም ያው ሌሊት አምሽቶ ነው የሚመጣው። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲል ነው የሚመጣው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ምናምን እና ሁሌ የዛን ሰዓት ጭቅጭቅ አለ በአንዱ አለምና በቀናኒ በኩል ሁሌ በዛ ሰዓት ጭቅጭቅ አለ። ሁሌ ይቀያየራል። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲል ሲመጣ ሁሌ ተቀያይሮ ነው የሚመጣው። ከዛ ነው የዛን ቀን ተንቼ ነበር። obbolee sakkasii namaa kennuu mannaati siruma obbolaan qabdu jedhamee dhiifamuu wayya ture sababni isaayyuu obbolaan akkasii erga ati gaafa miidhamte obboleessa kee ta'e haadhoo kee erga ta'e gaafa ati miidhamte miidhama kee dabarsee siif hin himne erga ati miidhamte erga ati lubbuu keetiin dafa kanarraa ati boqottee har'a dhugaa shiiti jedhee yoo baatee dhufe eenyu kana dhaga'uufi sababni isaayyuu kaleessa micoon kun gizee lubbuun jirtu yeroo ishiin akkatti miidhamaa turte silaa waan hunda argee jedhe akka amma haasaaru kanatti waan hunduma argee jedhe kaleessa yeroo ishiin miidhamaa turte maaliif dubbachuu dhiise maaliif maatii ishiitti hin himneef maaliif ijaarsa biyyaatti hin himneef har'a erga ishiin miidhamteeti erga ishiin dachee kanarraa xumuratteeti gadi baasu maaltu gaafate maal gatii qabaa silaachu kaleessa otoo dhugaan ishii bayraatee gaafa ishiin dabaddabamtu gaafa ishiin akkatti reebamtu kun akkana akkanatti miidhamaa jirti obboleettiin koo jedhee haadha isaaf abbaa isaatti otoo himee raate waan qalmaalii ture kun yookiin jaarsi biyyaa akkana tokkotti godhe yookaan immoo gargar isaan baasa ishiin siree ishii barbaaddattee nagaan jiraatti inni siree isaa barbaaddatee nagaan jiraata. har'a garuu erga waraabessi yuuseeti sareen dutti moomaadha oromoon har'a immoo akkana gochaa tureera akkana godheera kun akkanatti akkana shimiidha yoo jedhan maal gatii qaba har'a erga obboleessa ta'ee si jammaar saatii kanatti ijoollee namaa xiqqoon qabdu sinii galee ijoollee namaa waan fedhe soo ta'ellee xiqqoon qabdu xiqqummaa miti yerootti inni dabaddabu sun yeroo itti inni akkasumatti reebee maal jedhu sun maaliif hin himne maatii ishiitti eessa dhaqee yeroo sun har'a immoo erga ishiin duutee erga ishiin boqottee maatti godhu bakka si jammar dhugaa isaayyuu maatti godhu badde bakka dhugaa rabbeera baay'ee naa jaabe maaliif beektanii erga dhugaa mucaa kanaa baasuu ta'ee yeroo sun duras waan baay'ee firatti murteessaa turte jedhan yeroo sunis maaliif ishiin rakkoo kanaa keessa jirti rakkoo kanaa immoo ishiidhaaf hubachuu namni hin dandeenye kanaafuu mucoon kunii kana keessaa ba'uu qabdi jedhee yeroo ishiin akkasumatti ofirratti murteessaa turte maaliif maatii harmeessaaf abbaa isaatti maaf muudhiise gaaffii kooti kun. Singali nagaa kollee dagan ashama harka fuudhee akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaalladha egaa warri mana kanaaf haraatatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a nutti dabalamaa isiniin jechuun jaalladha akkasuma immoo like gochuun dagatiina yaadaa fi qeeqa qabdan komentii jala nuuf kaa isiniin jechuun jaalladha egaa na jajjabeessaa malee na jajjabeessuun keessanitti hafuu oromoo koo hedduun isin jaalladha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na aarse maaliif yoo jettanii waa'een Andu'aalamii egaa Andu'aalam yeroo darbee bahee yaada isaa fi sababoota ishiin sadarkaa kanarraa of geessuu geesse bahee dubbatee ture jechuudha. Sun keessatti immoo obboleessa ishii maqaa dhahee ture rakkoon kun jiru keessatti obboleessi ishiillee ni beeka jedhee dubbatee jira jechuudha. Sun dura aniif qananii jaalalaa waliin jiraachaa turre jedhee sun keessatti garuu yeroo baay'ee akka ishiin ofirratti murteessaa turte dubbateera jechuudha. Garuu immoo haa ta'u malee rakkoo ishiin gochaa turte kanaa fi wantoota ishiin ofirratti murteessaa turte kanaa fi maatii ishiitti illee himeeni waan kana furmaatatti gochuu qabna waan kana irraa dhaabuu qabna jedhee dubbadheera jedhee innillee maal jedha seetan oromoon gaafa mammaaku waatoo jala waatu jiraa jedha. Kana jechuun micoon kun duuba ishiirraa waa rakkattu malee isattu erga dabalamtee ta'uu waggaan guutiin jechuun hamma kana hamaa ta'e namni kun nama baratedha
nama yaadaan fagoodha nama artistiidha nama biyyaaf eegamudha waan ta'eef nama hamma kana muluu hammeenya ishirratti hojjetu miti garuu rakkoo yeroo hundumaa wanta kan akka isheen ofirratti murteessu ishii gochisiisu rakkoo cimaa kan namni hin beeknee fi kan maatii ishii qofti beekan jira rakkoo ishee galee garuu immoo erga ishiin har'a dhuftee du'aalitti dabalamteeti erga ishiin of miiteeti bakka hundumtuu yaada garaasaa rakkoo garaasaa himata ishee galee kanaaf rakkichi kaleessa illee jira namatu ishee hubachuu dadhabe rakkoo ishiin keessa jirtu sun keessa namatu gatteessisee maal taateetta maal rakkatteetta maal rakkoon kee jedhanii rakkoo ishii sun gaafachuu dadhaban malee rakkoo cimaa qabdi mucoo ishee galee yaa rakkoo dhuunfaa yoo qabaatte tarii yoo rakkoo sun abbaa manaa ishii kanatti illee himatte wanta abbaa manaa ishii faana walitti buusullee yoo ta'e wanta jireenya gaa'ela ishii irratti illee dhiibbaa godhu yoo ta'e ishee galee kana yoo ta'e dhoskachuu dandeessin du'aalame garuu immoo amma feetoo ta'e obbolaa dubaraa qabdi obbolaan dubaraa ishii hin wallaalan obbolaan dhiiraa ishii hin wallaalan haati ishii deesse rakkoo mucaa ishii keessa hin wallaaltu ishee galee anaama isin isaanas taanaan harmeen keenya lafa olmaa keenyaa beekti anamma icciitii garaa koommaa harmee koottani madha akka hiriyyaa koottan harmee kootti madha sababni isaayyuu lafa kanarra jira boru waan ta'uun beeku waan ta'eef kanaaf nama rakkoo ishiin keessa jirtu sun ishiidhaa hubachuu dadhabe malee rakkoo cimaa qabdi mucoo egaa kan du'aalaan gosaa jirettis akka harkisaa qulqulluu ta'ee fi rabbi dhugaa ishee kan gande kan inni dubbatu jechuudha. Sun irratti immoo obboleessi ishii immoo dhufee suurota kanallee agarsiisee akkasuma miidhama qaama ishii irra geessee kanallee agarsiisee haga mucoon hamma kana miidhamtee haga harkaa cabdee hospitaala galtee haga dhagni duuchaa akkana ta'e maaf maatii ishiitti dubbachuu fiise maaf haadha ishiitti abbaa ishiitti dhimne suurachi keessaa argan malee yeroo ishiin miidhamte maal tarki suura bilbila ishii keessaa argan malee maal tarki yeroo ishiin miidhamte isinii galee kanaaf maal isiniin jechuun barbaada seetan oolumaa galatti akkuma Oromoon jiru dhugaan ilmoo waaqaati kanaaf waan dhugaa isaa lafan kaayini waan dhugaa ishii lafan kaayini ishiin har'aa nuti warra afurri keessa jirutu dachee kanarraa warra fooniin marfamneettu waa'ee ishiis waa'ee isaas waa'ee isa kamii haasaa jirra malee ishiin har'a lafa dhugaa jirti beekti maaliin akka duute maal akka taate eenyutu akka ishii miidhe beekti nummoo nama foonii waan taaneefi dachee kanarra teenye haasoo isinii galee kanaafi maal isiniin jechuun barbaada seetan hamma fedheessoo ta'e illee rakkoo mucaa xiqqaan kun qabu hin beeku waa dubbachuu mucaa xiqqaan kun rakkoo cimaa akka qabu naa galaana sababni isaayyuu Andu'aalamirraa rakkoo haa qabaatu maal akka ta'e ayidoonnoo maaliif akkana isiniin jedhe beektaa erga haadhoo ishii ta'ee gaafa obboleettiinsa akkasitti miidhamtu maaliif dubbachuu dhiise amma namoonni obboleettii yookaan obboleessa keessa biratti gashitanii beektan tarii abbaa manaa keessa faana gaafa walitti buutan yookaan walitti dubbattanii hamma makka isaan sireessi ta'anii beektanii ana waan isin ajaa'ibanaa yeroo tokko naquunnamee waan akkasii akka carraa ta'e galgala waan xiqqoo tokko irratti walitti buune dhugaa rabbi isiniin jedha waan xiqqoo tokko irratti walitti buune afaanumaan walitti dubbanne barii kaatee shaantaa fudhattee dhangalaa malee jette maaliif beektanii kun dhiigummaa suni hamma fedheessoo ta'e illee hin dida hamma barbaadeessoo ta'e hin didaane kanaaf hin dhoskamu kaa hin maatii bira waan fedheessoo ta'e dhokachuun qabu waan akkasii kanaaf ammallee ani jedhu waaqayyo dhugaa isaanii haa barbaaduuni dhugaa isaa barbaaduuni dhugaa ishee isaa barbaadu yoo inni dhugumaa mucattii kana ammallee isaanaan harka isaatiin miidheera yoo ta'e lubbuu ishiitu hin farada yoomillee ija namaan baatu garuu immoo haga kanan taanetti uummanni irratti duulee xiqqaa guddaa irratti duulee irratti dubbataniif waan tokko waan ta'u qabu inni guddaan
dhugaadha kan nama faradu dhugaan hin qallatti malee cittoo dhammitire hamma fedhetoo ta'e dhugaan hin qallatti malee hin cittoo isaatti sirri kanaaf waan hunduma keessatti obbolaa waaqayyoomti gaafa si jaalate haa xiqqaatu isaa guddattus obbolaan masiif yaadu siifaa dhugaa rabbii bakka ana mucaa kanatti na arsee ammanaa sababni isaayyuu dhugaa obboleettii isaa kan harkaa qabu isa qofaaf mucaan kuni dhugaa obboleettii isaa harka isaarraa qabu dhuguma yoo andu'aa lama akkas godheeraati maaliif abbootiin gadaa ta'aniiru jaarsi biyyaa taa'ee haati siinqee teesseetti maaliif abbootii gadaa sun bira dhaqee guyyaa akkasiin du'aa lama yaa mirga qabda falmachuudhaaf dhugaa barbaaduuf mitire abbootiin gadaa kan ta'anii dhugaa barbaaduuf kanaaf guyyaa akkasii akkana godheera akkanan godhe yoo jedhe haa kakatu yoo jedhe rakkoo maal qaba rakkoo cimaa qabu garuu inna waaqayyo obbolaa sii kenna haa xiqqaattu kan fageessitee yaadu siifaa kenna innaa kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaannaaf turaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa baay baay